ona tokko hawaala gaaf meeshaa kan kee baadhu kootu namaan jedhanii meeshaa san gaaf achi geessan meeshaa san qabatanii deemanii bakka saninnaa gahan abbaa san illee achitti ajjeesanii daa'ima san illee hindiisan daa'ima hoggaa 8 qabatanii deemanii akkasitti miliyoona 3 miliyoona 4 gaafachuutti turan biyya keenyatti. Maaliif kina kun ta'e oromummaa hin qabnu moo nuti nama afaan oromoo haasa'u nama afaan oromoo tokko dubbatu akkamitti ajjeesan maaliif kina kun ta'e kina kun oromummaadha moo xalaatummaadha moo maal fakkaata yaani ummanni keenya halkanii guyyaa waa takka wallaahi bobba'ee garuutti hin jiru karaa sadiin lolli karaa sadiin nutti banameettira garuu kana keessa ummata keenya kun garuu namni sagalee nuu ta'ellee hin jiru oromoo kutaa 11 keessa wallaahi mubeesi qofatu har'a sagalee nuu ta'uu isaati galatoomii ani dhaamsa kiyya kana nama baay'ee itti dhabne nama 13 itti dhabne kaleessa kana ummanni keenya akkanatti dachirraa dhumuuttira nama ajjeese nama namatti tokko sunuma ajjeesan sun rakkoo hin qabu garuu maatii nama hoggaa 80 nama ija hin qabne fa'aa akkamitti bakka ciisetti akkamitti ajjeesan nama hoggaa 80 fa'aa maal nama godha namni akkanaan qawwee namatti tokkos moo maal nama godha ajjeesan maaliif lolli akkanaan nurraa hin dhaabbanne waan akkanaa keessa jirra nuyi halkanii guyyaa uummanni keenya teechumaaf dhaabbii wallaalee akkasii doorsomutti jechuudha kanaafuu akkasiniin jedha galatooma ol galchuu keessaniif illee. Oromticha yoo dhageessa ta'e mee namoota manqeerroo sanan nama sadii qofan argadheera waan ta'eef Ayyaawoo Daawud, Hassan Bashir, Muhammad Asaffaa, Kamal Indiris, Kadir Hussein, Ahmed Muhu, Nuruu Warquutii fi Aliyyuu Nuguseeti. Namoonni shanan hafan qeerroo manqeerroo sun eenyeenyu dhiiroo isaanii beekta maqaa isaanii. Akkasuma namoota kaleessas immoo du'anii karaatti mul'atan jedhama san gabaasime. Egaa kan kanallee warra manqeerroodhaa du'e kanallee hin beeku garuu ani nama du'e warruma amma kakkaase kana malee kaan hin beeku ani garuu Asanee Hussein jedhama kun osuma kiyya ka du'e kan kanuma hin beeka malee ni ka biraa waan irraa beeku hin qabu. Sayyid Zakii jechaa jira yoo obsan kan jedhu Sayyid Zakii kanan biraa maqaadhaa koomentiidhaan illee akkasumas immoo nu gabaasa nu laadhame. Uummanni emoojii boo'ichaa amma ergitan immoo taaptaap yoo gootan koppilink sheer yoo gootan gaariidha. Emoojii boo'ichaa tiktok irratti hin ergina yoo isinitti tole sheer koppilink godhaa. Bachuudha fayyanuuti bara baraan oromumti muuluun bara baraan ba'uu bichaadha. Gaafa abiddi bakka tokkotti bu'u osoo bakka tokko isa irra dhaabsinee raannee har'a kun hundumtuu dhufu ture. Gaafa wallaggaan gubatu osoo rafuu baannee osoo sirbuu baannee osoo kolfuu baannee tuulamatti hin darbu gaafa tuulama irratti bu'u abiddi sun osoo kolfuu osoo sirbuu baannee arsiitti hin darbu ture. Har'a garuu tokkoon mana keenya gahaatti jira tokkoon mana hundaa gahaatti jira. Warri gaafa nuti dhumnu kofaltanii isinis boruuftaan qophiidha eeggadha kanuma. Lammaffaa waan jechuu barbaadu darraa jechuun nama daangaa Amaara irra jira. Daangaa Amaaraa fi Oromoo gidduu jirudha. Daangaa Amaaraadhaan wal keessa akka ijoollee walloo jechuudha. Akka walloo Amaara wal makee jiraata jechuudha darraa jechuun. Yes. Darraa jechuun yes. Wait. Kenya karaa sadii lolamna akkuma isaan jedhan. Qaamni daggala jiru yoo guyyaa keessa oole galgala immoo kan mootummaatti dhufa. Dhugaa jirtu dubadha hoo dhumne sinuma dhumna sala dhumne meeqa dhumna eessatti galla. Qaamni tokko waa tokko guree tokko giraa biraa deeme tokkotti dhufa. Achirraan akka darraan keessatti akka kuta akka salaalee gara biraati miti. Jarri Amaara wajjin jiraatu faannoon hin dararaa kan mootummaa hin dararaa waraanni bosonaallee hin dararaa jechuudha. Faannoon illee xalaata keenya Oromoo fi Oromoon hannu nyaatu oo maali? Amma hoomitti oo nuti. Sila keenya kun hamma hoomitti yoo dubbanne dubbiin keenya sagalee hin qabu. Yoo zimiin keenya uummata keenya miskiina daa'ima keenya lafarraa fixaati jira. Biyya kamitti galla eessatti galla nuti? Har'a biyya Arabaa keessa waan jiraadde booressitti hin galaani. Amma hoomitti hoo gubannaan miskiinaa amma hoomitti hoo gubannaan gabareen qonnaan bulaan eeyotu biyya bushaa osoo ittiin abiyyuma kanayyuu hin beeku. Waa'ee siyaasarraa kan homaa tokko hin beekne gabareen akka itti qotatee galu dhabee akka itti jiraatu dhabee nuti biyya namaa keessatti mataan nus joore
hamma yoomitti bilisummaa nu argannu hoomi bilisummaa maalitti waan nu argannu lafa biyyee bilisoomsum jirra oromo biyyee bilisoomsum jirramo uummanni sila lafarraa dhume dhagaacha fi qincibeedha fi qilxuudha kan nu bilisoosuuf deema jirru inni kan oromoodha qabsaa oromoo addeessa kan mootummaadhaan waraana mootummaa oromoo addeessa sila amma hoomitti falli nuti qabnu keessattuu ijoolleen kutaa dhalataa shawaa laal gaafa tokko ba'u tokko baatee shubbista taanaan hankan rakkoo keenya akka sagaleen keenya feemasa dhabneeti miti ni qabna feemasa maaliif ijoollee hedduu qabna jechuudha feemasoota gaafa tokko ba'u tokko gaafa sirbitan gaafa tokko sagalee ta'u tokko gaafa callistan ganaa hunda keenya takkaan keenya gurra nu qabee mana keessa nu yaasa jechuudha tokko keenya jechuudha har'aani mana kiyya ga'u qe'ee kiyya seenuu dhiisuu danda'a mana kiyya keessa garuu duuti saba kiyyaa ollaa kiyyaa hunda keenya wal qixa sila biyyatti galuun qabnu sila yoo galle akkanuma keenya carraan kanuma nu eeggata wanta jiru dubbadhaa tooni wanna bayetti haa bahu hin sodaatina fooloodha ittanii hin sodaatina fooloon keenya si haa gubatu ani yoon kana dubbadhe haadha koo dhaqanii dararan taanaan dhaqanii haa dararan yoo barbaadan har'a dhaqanii yaa ajjeesan waan jiru dubbadhaa warri miidiyaarra jirtan kun warri sagalee qabnu warri dandeettii dubbii qabdan dubbadhaa liqimsaa tooni keessatti gadan onnee dhiira sanyiitii adda isaa birroota jettee tokkochi geessira. Inni kan mootummaas inni kan adda bilisummaa Oromootis faannoonis mootummaaniif adda bilisummaa Oromoo kokkee wal qabeechitti faannoon gidduun seenee uummata fitaa jira. Uummanni buqqa'aa jira mana irratti gubataa jira. Nama saddeettu du'ee nama saddeemoo sagaltii 16 jedhee beelama. Kan guyyaa lama keessatti nama 16 beela. Kan lakkaa'amedha kan argamedha. Kan hin argamne immoo meeqa kan kufee jiru waan reeffisa. Kanaaf ofittiin hin callisinaa isinis Oromoonis sagaleedhaan birmadhaa fi dirqama kutaa kee sitti bamma sittan himaan. Warri kutaan kee nagaa jiru kutaan koo nagaa jiraa'oo maan nu ilaala sittiin dabarfatin. Isanii kanaafuu jennaan waan danda'amu silas iyyuu malee waa tokko gochuu hin dandeenyu asumarraa sagalee taanaa isiniin jennaa kanaaf yoo jiraate dubbadha. Garuu uummata nagaadhaaf otoo hin taane Oromoo inni bahee Oromoo falma jedhee bosona keessa deemus aangoo ofiitiif inni mootummaadhaaf nan ejjedhe jedhus aangoo ofiitiif malee dantaa uummataa hin qabanii jechuudha. Dhugaa rabbi dantaa uummataa hin qaban. Olitti biyya bulchuudhaaf uummataaf dhaabbatu taananii qaamni seeraa kamuu urufatti baheeti meedan namni tokko gaafa garmaamu namarraa bahetti raasatti garmaama. Lola barbaadan taananii uummata nagaarraa fagaatanii maaf hin lolle uummanni darraa oggaa tokko akka horiititti qalamaan akka wayii bakka jechuun ani du'a uummata sanii hin agarre jechuudha akka uummanni sun itti du'e oggaa tokko guutuu hunuma boba'aa jiru maafi uummanni keenya Oromoon maaf du'a qa'ee gandaan dhanne qa'ee isaa irratti maa du'a daangaa isaati irratti maaf ajjeefama eenyu biyya bulchaa jira. Biyyi sila seerri hin jiru moo biyya keenya san keessa ani naagalaa hin jiru uummanni keenya sagalee ta'a hin taane hin iyyinaa torbee tokkoof hin iyyinaa san booda yoo lolli dhaabbatee kutaa biraatti darbe kutaan kun har'a akkana ta'ee jenna garuu furmaatan qabu sabni biraa dubartiin takka gaafa duute miidiyaarraa iyyisiisee sagalee walii qaba faannoo fi amaara poolisii amaaraatii fi faannoo wal ajjeeftuun agarre wal kabajjeet wajjin hin bulti hundi isaanii olii galaniif waraanni bilisummaa Oromootis poolisiin Oromiyaatis faannonis sadeenuu galgala olii galtee uummata keenya miidhaa jirtan akka inni ilaalaa jirutti jarri sadeenuu guruuppii tokko taateet uummata keenya buqqistee booda waan ishiin bulchuu taatu naagalaan jiru dhugaa rabbii malee dhimma dhuunfaa oliirraa otoo qabaatanii uummataaf bahanii uummataaf dhaabbatanii uummata kana hin dararan olii galaniit uummata kana miidhaa jiru natti fakkaate akka yaada kootitti malee akka yaada nama biraati miti
haati keenya kabaja dhabde, abbaan keenya kabaja dhabe, du'anii biyya namaatti yoo ilaallu adurreenuu yoo duute kabajaadhaan awwaalamaa jirti. Reeffi haadha keenyaaf reeffi abbaa keenyaa garuu saree fi allaatti nyaachaa jira. Hanga yoomitti ta'a kun? Hanga yoomitti Oromoon gubata? Anaaf gaafidha. Yeroo hunda baay'ise anaaf gaafidha. Ani sanyii Taaddee, ani sanyii Waaqa Guutuu, sanyii Jaarraa Abbaa Gadaa jenna. Hin aadanna akkuma Amaarri Milili duwwaadhaan aadattu aadachaa jirra malee dhaloonni Oromoo wanni gochaa jiru hin jiru. Wanni nuti buusaa jiru hin jiru. Kanaafi jabaadhati hundi keecha fooloo takka laman qaba hin jedhina uummata darraadhaaf sagalee ta'a. Ani waanan jedhullee wallaale du'a uummata sanii arginaani galatooma. Sirbaaf yeroo dhufadhaa walitti dhiyaatu. Sirbina salmaa sin dhufannaa. Akkanumattuu galatoomi maaliif yennaan sama qofaa jira dhugaa rabbii yoo dubbanne. Hattoonni gariin gaafamu sadaqaa waamaatuu fi kanaaf gayyaatee hulantee geerarti. Dheengaddaratti arge dheengaddaa. Si ati abbaa boo'ichaati moo? Ati mootummaa boo'ichaati qo'i mootummaa gaddaati ati bakka boo'ichaati sittiin dheessanii bakka sagalee immoo kan dhufee irraa garmaamee wal yaamee waa ittiin carraaqatee ittiin akka mamma bayan baanu ittiin sassaaqqalatee horii habiraati. Akka kana keessa rabbi nu haa baasu. Miidiyaa kana gubbatti sagalee gaafa jawaar jabbaanta. Eega. Wallaahi waamameera nan dide. Hindi ni kijibda. Rabbi idimee koo gabaasu ragaa si kenna. La ragaa tamantu si kenna. Ragaa ati amantu. Dhaggeeffadhu. Ragaa ati al tokkitti injoo hin godhee badee inuma amanan banadheeyyuu. Dhageesse? Manan bananne. Qilleensa kana nuti quba qabnaati. Dhiisi amma dhiisi gaasa hiyyan fitadhaa. Mana banadhee dhaggeeffadhu wallaltine gaafa sana qabnee lafati. Mana banadhee. Mukutiin dhufne dhaggeeffadhu. Uummataaf sagalee ta'uuf hin dhufee. Mootummaa kan keessa sirraan tuyinu mootummaa kan kee garuu gurra qaba. Akkuma gaafitti yoo gurra qabaate itti nu hasaasatilleeni uummanni boo'aa jira uummanni dhumaa jira. Biyya isaan gaa mootummaan amma isumaa jira isaan bulchutti giraanuun jettanii nullee ni kabanyaa ni jaalannasi garuu immoo inni nu jaalatu waan nu jaalatu se'u maaliif namni nama jaalatu nama isa jaalatu sila gurra qabaachuu qaba. Agammaa mootummaa kana oduma inni waa meeqa laaqu jiru oduma inni hiyyeessa ta'uu jiru isa keekkatis hin jirru. Warra isatti quba qabu quba irraatti qabaa jirra. Namtichi kun quban qabu hawaasa quban qabu nu hogganjuun uummata kanaan godhan dhimma sarraan qabu. Hawaasa rakkataa miskiinatti dhumaa jira. Ni danda'a dandeettii ni qaba beekan walitti ilaaluu jira. Uummata igoo hattuu maafiyaa dhibbaa digdamaa ofii ala teessee jaartee hawaasa waliin dhoottu kanaa jee hawaasni rakkataan immoo miidhamuu qabu. Miskiinaaf dirmatu qaba mootummaan keenya. Mootummaan keessan keenyaa miti. Birangaa laamsa kana hawaasni bakka hunda wanni kun darraa qofaa miti. Amma godina ani irraa dhufees rakkoo jira akkasuma arsii keessa rakkoo jira kutaalee Oromiyaa bakka rakkoon hin jirtu. Biyyi keenya bulchaa jiru mootummaa kun arakiiluma qofaa dhiiroo maaltu maal ta'e maqaan nu bade magaalaaf mootummaa Oromooti jedhama. Warrimti gaara jirtulleen gadaa Oromooti gaafa hambitinuu baala gizee isiniin jaanitti maqaa of balleessitanii chaajan harree guri tokko walumaa maqaan nu hunda badaa miskiina miidhina keessattuu namni keessan isin jidduutti miidhamuu qabu gamu hundaa hojjechuu barbaadete roga sadeen irrattu gareen jawaaris shaneen jawaaris piriis haatattan tujjaarotii haatadhaa miskiina natinaa miskiina cinqinaa amma shaneen nama cinquu jirtu shanee adda bilisummaa Oromoo san taane shanee jawaari mootummaan shanee jawaar tanaa dadhabee agabbiitiin waan jirtu tanuma. So hawaasni keenya baandaa nama uumaa isinii bu'aa isiniin buufneef jettanii harka dhootanii booda deebitanii boo'icha qofa wanni isin argattan. Kanaafuu balaa eegalaan sirriin asirraan deema bakka biratti naasaa dhugaan uummataa dhokatu hin qabdu lubbuun miskiinaa baduu hin qabdu bilaashitti hawaasni nyaatetu garaan qabu. Uummata kanaaf sagalee ta'uun warri guyyaa biraa wal yaamtanii hulantanii akkatti gastii gugguttanii suufa sadaqaa hunda haatanii dhuftanii tetteessan gaafa uummanni gabbee booyu wajji boo'uu danda'u qabdan ani feemasa Oromootiif hin jettan feemasa jechuun feemasa gaafa sadaqaa kadhatu qofaa miti ka gaafa sadaqaa hatee badu qofaa miti isini galee ka gaafa hawaasni booye wajji boo'u ka gaafa hawaasni hofle wajji hofluutu feemasa sabaati ani amma addalatti gowwaa jettee aarifa jettee miskiina jettee tujjaara jettee humaa naan dabaltu humaa irraa hirriftu muttee haala feetii sanii siin jaa waa takka uummata kanarraa humaan eeggadhu saniifuu fuula nama bituufi miti kan hin dubbadhu
dhugaarratti fakkaate waan itti amanin dubbadha malee. Gabareen asii gayyaatee tisdeen hoolayyiidhaa warri achi deemtee harree hudduu salaa jirtu harree hudduu duba dhaabbataa jirtu uummata keetti sagalee ta'e. Diddummoo akkuma tana dura muka hudduutti wal kokorsaa turte san amma sibiila diimaa walitti kokorsatanii jechuudha tana booda. Kanaafuu afaan kee tolfadhu harkaan komantii gaarii barrees hawaasa keetti sagalee ta'e feemasummaan sadaqaa kadhachuu qofaa miti. Feemasootiin warri fooloo feemasaa miti kadhattoota fasaamochiin gurguddoon Oromoodha. Gaafa Oromoon rakkatte gaafa hawaasni sagalee barbaadu mana cufattee baddi. Rabbi sanaa balleessu irraa bu'ee nagayetti. Tumi turunfadhu nama dhugaa dubbatu Oromoon hin jaallatu aksiisi. Dhugaa dubbachuun Oromoo fillafiititti makaraadha. Dubbadhu seena namni dhufte. Guys, jirtu akkam jirtu ooyyaati walii maal faayidaa qaba guys amma eenyutti jina namni tokko jira oolchudha malee bakka uummanni tokko gaafa rakkatu uummata ganda tokko keessa feemesa jira uummata ganda tokko keessa immoo feemesni hin jiru kan immoo feemesni ganda sana hattuu bichaadha mataa isaatiin kadhachuu qofa gaafa kadhaa qofa gadi waa jechaara turuun badduunis ma dhugaa dabar namni gaafa kadhaate afaan mimmiiffatee suuraa namaa of duukaa godhee gadi ba'u gaafa uummanni keenya rakkates suuraa uummata sanaa of duukaa godhee boo'ee gadi ba'ee birmachuu fi qaba. Because uummata sanatu guddisee achiin isa ga'e. Akkaawuntii koon na jalaa gubataa maddiitti gala jechuudha gaafsan. Maddiitti hin galina maddiitti hin gallu maaliif maddiitti galla? Isaan achitti dhumaa jiran. Isaan achitti abbaa ijoollee 10 abbaa ijoollee 20 30 abbaa ijoollee